Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin hagaa'u isin hin jenne ta'an sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Aganduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kennu. Kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduutti yeroo dabru oduun jalqabaa lagannaan hojii ogeeyyii fayyaa torbaan lammaffaaf itti fufee jira. Mootummalleen gaafilee gaafatameef deebii hin deebifne hawaasni immoo miidhamaa jira jechuudhaan qaamoleen garaagaraa komii kaasanii jiru. Ogeeyyiin fayyaa hedduunis akka hidhamanii fi hedduun immoo baqataa akka jiranis odeeffannoon bahaa jiru agarsiisaa jira. Akkasumas Amnesty International illeen mootummaan ogeeyyii fayyaa wajjin taa'ee marii gaggeessuun rakkoo kana akka furu gaafatee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo waamicha nagaa mootummaan Ameerikaa taasisee fudhatu beeksisee jira. Garuu waamichi marii nageenyaa taasifames haqa qabeessa ta'uu akka qabu akeekee jira. Waamicha taasifameef deebii hatantamaa kennuu fi deebii poozitiivii kennuuf immoo itti dinqisiifatamee jira. Injifannoo dirree hidhannootitti argates dirree dippiloomaasittis irra deebi'uudhaan galmeessee jira jechuudhaan hedduun yaada kennanii jiru guutuu isaa isin hin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa argataa akka jiru beeksisee jira. Mootummalleen haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwataa jiru kana qolachuuf humna waraana guddaa bakkoota garaagaraatti guuraa akka jiru odeeffannoon bahaa jiran agarsiisanii jiru. Oduu injifannoo kan qabanne akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Isin biraan geenna guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Lagannaan hojii ogeeyyii fayyaa itti fufee jira. Mootummaanis deebii deebisuuf akkuma barfetetti jira. Akkasumas tarkaanfii fudhatus itti fufee jira. Tarkaanfii fudhataa jiruunis yoo xiqqaate ogeeyyonni fayyaa 200 ol kan hidhaman akka ta'e odeeffannoon garaagaraa irraa bahaa jiran ibsaa jiru. Qaamoleen garaagaraa immoo mootummaan rakkoo kana mariidhaan akka furu gaafataa jiru. Amnesty International illeen ibsa baasee jira. Amnesty International akka jedhetti mootummaan ogeeyyii fayyaa waliin hatantamaan marii akka eegalu gaafatee jira. Lagannaan hojii kun mirga tajaajila fayyaa argachuu daran daangessee jira yookaan immoo danqee jira jechuudhaan dubbatee jira. Amnesty International aangaa'onni Itoophiyaa ogeeyyii fayyaa lagannarra jiran waliin hatantamaan marii akka eegalan akkasumas kanneen hidhaman haal duree tokko malee akka gadi dhiifaman hubachiisee jira. Akkasumas lagannaan hojii kun kan itti fufee yaaddoo guddaa akka ta'ee fi lagannaan hojii itti fufee jiru kan mirga yaalamtoota tajaajila fayyaa argachuuf qaban akka danqe himee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen lagannaan amma torbaan lamaaf isa keessa jiru kun kennaa tajaajila fayyaa baay'ee barbaachisu irratti gufuu uumee jira. Mootummaan rakkoo kana daran dheeressuu hin qabu kan jedhan daayirektarri naannawa bahaa fi kibba Afrikaa Amnesty International Tigeeree Chaaguutaa rakkoo uumame kana furuuf mootummaa fi ogeeyyiin fayyaa mariidhaan rakkoo kana akka furuu qaban akeekkachiisee jira. Walumaa galatti Tigeeree Chaaguutaan akka jedhanitti mootummaan rakkoo kana caalaa dheeressuu hin qabu jechuudhaan mariidhaan rakkoo kana akka furan cimsanii hubachiisanii jiru. Gara biraatiin immoo ogeeyyiin fayyaa hedduun biyyarraa gara biyya alaatti bahaa akka jiran odeeffannoon kallattii garaagaraa irraa bahaa jira. Fakkeenyaaf BBC waabeffachuudhaan odeeffannoon jiru tokko ogeeyyiin fayyaa buleeyyii Itoophiyaa gara Ruwaandaatti deemaa akka jiran himamaa jira. Kun immoo biyyattiif kufaatii hamaadha yookaan immoo kasaaraa guddaadha jechuudhaan namoonni garaagaraa yaada kennaa jiru. Oduun itti aanu ABO'n waamicha nageenyaa imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru taasise akka fudhatu beeksisee jira. ABO'n ibsa baaseen yeroo kamiyyuu marii nageenyaatiif kutannoo kan qabu akka ta'e ibsee jira. Mootummaan marii nageenyaa haqa qabeessa fi kutannoo akka hin qabne kan hime ABO'n mootummaan afaaniin nagaa jedha gochaan garuu sanaan faallaa karaa waraanaa qabatee deemaa jira jechuudhaan ibsee jira. Mootummaan Ameerikaa bulchiinsa mootummaa Abiy Ahmed gara marii nagaa haqa qabeessatti fiduuf
dhiibbaa jabaa taasisuu akka qabus ABO'n gaafatee jira. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ganama kaleessaa jechuun caamsaa 23/2024 ergaa gabaabaa maxxanseen hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo marii nagaa mootummaa waliin eegalan akka itti fufan, hidhattoonni faannoo immoo kaayyoo qabatamaa fi naga qabeessa qabatanii gara marii nagaatti akka dhufan waamicha taasisee ture. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa haleellaa diroonii lammiilee ofii irratti raawwatu dhaabuu qaba yookaan hatantamaan akka dhaabu gaafatee jira. Garuu boodarra maxxansa hima kanaa jijjiiree jira. Hima kanas kan jijjiireef mootummaa Itoophiyaatti dheekkamsa uumtee jirti jedhamee jira. Kanarra kan ka'e akka kaasu gaafatamee jira jechuudhaan imbaasichi jecha kana yookaan hima kana kan jijjiire akka ta'e beekamee jira. Inni jijjiirame kunis mootummaan federaalaa haleellawwan diroonii lammiilee ofii irratti raawwatu dhaabee gara furmaataa akka dhufu waamicha taasifna kan jedhu kana haqee mootummaan federaalaa furmaata walitti bu'iinsaan ala ta'e barbaaduu akka itti fufu akkasumas nageenya lammiileef dursa akka kennu waamicha taasifna kan jedhuun bakka buusee jira. Yaanni kun immoo gungumsuu uumee jira. Qaamota garaagaraa biratti waamichi araaraaf taasifame kunis shakkii godhatee jira. Akka xiinxalaan siyaasaa tokko yaada isaa nuu qoodetti Ameerikaan araara yeroo isii jettu yeroo mootummaan muddamu kun immoo xiyyeeffannaa jala galuu qaba jechuudhaan yaada nuu qoodee jira. Muuxannoon jirullee kana yeroo lola kaaba Tigraay ture yeroo TPLF gara Finfinneetti dhufaa turanitti Finfinneerraa akka dhaabbatan kan taasise maqaa araaratiin yookaan duubatti kan deebise Ameerikaadha. Ammas haalli sun akka irra hin deebi'amne of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Ameerikaan lammiileen Itoophiyaa hanga har'aa namoonni nagaa hedduun yeroo dhumanitti cal'istee ilaaluun isiyyuu kan komachiisu jechuudhaan yaada nu qoodee jira. Barfatullee ammallee araara buusuuf sochii taasisuun isii waan gaariidha jedhee jira yaada nu qoodeen. Garuu marii araaraa haqa qabeessa fi shiraan hin xaxamne ta'uu qaba jechuun dubbatee jira. Gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo waamicha taasifameef fudhatuudhaan deebii poozitiivii fi akkasumas yeroo isaa eeggate deebisuun dinqisiifannaa akka argatu taasisee jira. Akkasumas injifannoo dirree hidhannootitti argate dirree dippiloomaasii yookaan siyaasattis akka argate deebisee mirkaneessee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti haleellaa waraana mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa bakkoota garaagaraatti aanaalee garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Haaluma kanaan kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa Martii fi akkasumas aanaa Sirkatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti kan qaamateef kan lubbuu akka dhaqqabsiise waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Caamsaa 22/2025 Arsii bahaa aanaa Sirka ganda Soojii Saddee jedhamutti iddoo addaa Galoo jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun bobbaatee waraana bilisummaa Oromoo barbaaddee itti dhayitetti hadheedhuudhaan irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee jira. Hedduu hojiin ala taasisee jira. Haleellaa raawwate kanaan 19 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 12 madoodhaan akka adabee fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu akka irraa hiikkate odeeffannoon nu gahee ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma Arsii bahaa aanaa Martittis haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Caamsaa 22/2025 Arsii bahaa aanaa Martii ganda Dambaqaa Garjallee jedhamutti haleellaa mooraa waraanaa isiititti yookaan buufata isiititti itti seenuun irratti raawwateen loltoota mootummaa 7 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 10 madoodhaan akka adabe odeeffannoon achirraa nu gahe ibsee jira. Har'ammoo barraaqan waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti akka raawwataa jiru odeeffannoon nu gahee jira. Giddugala Oromiyaa Shawaa Kaabaa Salaaleen aanaa warra Jaarsotti waraana mootummaa hadhee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiise odeeffannoon nu gahee jira. Akkasumas birgeedonni waraana bilisummaa Oromoo birgeediin Odaa Kaarratii fi birgeediin Simbirtuu Barii barraaqan
bakkoota garagaraatti tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa irratti fudhataa akka jiran waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwataa jiruunis injifannoo gagabbataa akka argatee fi akkasumas birgeediin Simbirtuu kaampii waraana mootummaa tokko irratti haleellaa raawwateen kaampicha guutumaan guututti hojiin alaa akka taasisee fi akkasumas miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti akka dhaqqabsiise odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Guutuu odeeffannoo kanaa akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Yookaan immoo sagantaa keenya kan itti aanutti qabannee dhufna. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo dachaa argataa jira. Injifannoon inni tokko kan dirree hidhannootitti argataa jiru yoo ta'u yeroo ammaa kanatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti kan raawwatu malee kan jala taa'ee qolatu akka hin taane bakka barbaadetti deemee haleellaa kan raawwataa jiru akka ta'ee fi injifannoo gagabbataa argataa kan jiru yoo ta'u injifannoon inni biraa immoo injifannoo dirree dippiloomaasii yookaan dirree siyaasati. Dirree siyaasatiinis injifannoo boonsaa galmeessaa akka jiru himamaa jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan hawwii kenna nagatti nuu tura.